Sinodoosii Oromiyaa kana hin deeggaru taanaan balaan nutti dhufuuf deemu kan duraa caalaa ulfaataadha jedhan Obbo Baqqalaa Garbaa. Xalayaa Sinodoosiin Itoophiyaa Sinodoosii Tigraayiif barreesse kan fudhatama hin qabnedha jedhame. Waan fedhes yoo ta'e kana booda of duuba deebi'uun hin jiru jedhan Abbaa Saawuroos. Kun qabiyyee oduu keenya har'aati. Bal'ina isaa itti dhiyaadha. Itti aanaan dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi gameessi siyaasaa Itoophiyaa keessatti beekamu Obbo Baqqalaa Garbaa hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa ilaalchisee yaada kennaniin barbaachisummaan isaa olaanaa ta'uu eeran. Turtii haala yeroo ilaalchisuun keelloo miidiyaa waliin taasisaniin Obbo Baqqalaan siyaasni impaayera Itoophiyaa fi manni amantaa Ortodoksii hariiroo cimaa qabaachaa akka turan kaasanii ijaarsa impaayera Itoophiyaa irraa kaasee mootota Habashaaf kan haala mijeessaa fi karaa qulqulleessaa ture mana amantaa Ortodoksii turte jedhan. Amantiin Ortodoksii fi siyaasni Itoophiyaa adda ba'ee kan hin ilaalamne ta'uu fi amantichi amantii mootummaa ta'ee tajaajilaa akka ture ibsan. Bu'aa mootummaan argatu hundarraa manni amantaa kun qooddachaa turte, bu'aa argamu harka sadii keessaa harka tokko manni amantaa kun argachaa turte, ifatti lafallee qabaachaa turte jedhaniiru. Kufaatii Haayile Sillaasee wal qabatee yeroof siyaasni Itoophiyaa fi manni amantii Ortodoksii hariiroon isaanii adda citee ture kan jedhan Obbo Baqqalaan boodarra dhiibbaa karaa adda addaa leellistoonni sirna mootii gonfoo taasisaniin hariiroon citee ture walitti deebi'uu isaa ibsan. Obbo Baqqalaan yaada kennan kanaan mana amantaa kana keessatti tajaajilli gaggeeffamaa ture afaan Giizii fi afaan Amaaraa qofaan ta'uusaa ibsanii afaan sabootaa ukkaanfamee eenyummaan sabootaa impaayerettii keessa jiranii balfamaa akka ture kaasan. Haa ta'u malee waggoota muraasaa asitti bu'uura heeraa irra jiruun tajaajilli mana amantichaa keessatti kennamu afaan tajaajilamtoonni beekaniin ta'uu akka qabu qabsoon taasifamaa ture jedhan. Gaaffii amantoota irraa ka'uun waggaa lamaan darban kana Sinodoosiin Oromiyaa akka ijaaramu tattaafatame sababa jaarsummaa fi dhiibbaa adda addaatiin utuu hin milkaa'in turuu kaasanii gaaffiin ka'aa ture deebii qaama ilaallatu dhabuudhaan abboonni amantaa gaaffii kana kaasan tarkaanfii fudhataniin Sinodoosii haaraa kana hundeessuu isaanii ibsan. Sababa afaan keenyaan tajaajilamna jedhanii tarkaanfii kana fudhataniif qofa wacaa fi watwaatnaa guddaan dantaaf buleeyyota biraa ka'uusaa himan Obbo Baqqalaan. Afaan ofiitiin tajaajilamuu fi waaqessuun mirga uumamaa fi heerris kennu waan ta'eef Sinodoosii haaraan kun hundeeffamuun sirriidha, fudhatamas kan qabudha jedhaniiru. Gaaffii fi jijjiiramni akkasii ammaan duras yeroo adda addaatti ka'ee adda ba'iinsi uumamaa turuu kan yaadachiisan Obbo Baqqalaan Sinodoosii Tigraay kan waggaa tokko dura of labsee Sinodoosii Itoophiyaa irraa adda ba'ee akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Gojjam keessatti bifuma wal fakkaataatiin adda ba'iinsi akkasii uumamaa kan ture ta'uusaa ibsanii gaafa sana dubbatame kan hin beekne karaa Oromiyaatiin gaafa ta'u garuu waca haga kana ga'uu kaasuun isaa dhimmichi amantaa qofaan kan wal hin qabanne ta'uu isaa hubachiisan. Gaggeessitoonni amantii Ortodoksii kanneen Sinodoosii Oromiyaa kana morman sabootaa fi heera federaalaafis mootummaafis beekamtii hin kennanii kan jedhan Obbo Baqqalaan sirni keenya sirna mootii fi sirna gonfootii jedhanii amanuu jedhan. Ifatti ba'anii biyya kana nutu ijaare waan ta'eef kan bituu fi bulchuu qabu nu qofaa jedhanii dubbataa jiru. Kun dhimmichi dhimma amantii qofa osoo hin taane dhimma olaantummaa fi dhimma siyaasaa ta'uusaa ibsaa jedhaniiru. Dubbiin ammaan kun dubbii amantii otoo hin taane dubbii sin bulchaa fi nan bulchitu, sin bitaa fi nan bittu, walqixxummaan jiraannaa fi naan gaditti jiraatta jechuutii jedhan Obbo Baqqalaan yaada keelloo miidiyaaf kennan kanaan. Saamicha lafaa ammaan dura manni amantaa Ortodoksii Oromiyaa irratti gaggeessaa turte yommuu ibsan Obbo Baqqalaan Oromiyaa keessaa Baalee, naannoo Amaaraa keessaa Gojjam akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan daataa funaanameen Gojjam keessaa manni amantaa 2635 jiru iskuweer kiiloomeetira 23 qofa kan qabu yommuu ta'u, kana jechuun manni amantaa tokko persentaadhaan lafa iskuweer kiiloomeetira 4 gadi qabaachuu ishee ibsan. Baalee keessa mana amantaa 58 jiran keessaa iskuweer kiiloomeetira 2148 qabu. Kana jechuun Baalee keessaa manni amantaa Ortodoksii tokko persentaadhaan tokko isaanii lafa iskuweer kiiloomeetira 37 qabu jechuudha. Haala kanaan Oromiyaa keessaa lafa qotee bulaa saamanii saba Oromoo lafa isaa irraa buqqisanii qochisiifatanii akka inni kadhatee jiraatu taasisuu isaanii ibsan Obbo Baqqalaan har'a saamicha akkasii waan dhabaniif hidda dhiigaa keenyatu cire jechuudhaan gadda labsuu jedhan. Oromoon akka sabaatti saamicha kana ofirraa kutuuf hidda dhiigaa Oromiyaa hiyyoomse kana ofirraa ciree gatuun gamtaadhaan ka'ee waliin dhaabbachuu akka qabu dhaamaniiru. Amma kaanee hin falmannu ofirraa hin buqqifnu taanaan rakkoo kan duraa caalaa hammaatu keessatti kufuuf deemnaa jedhan. Sinodoosii haaraa kana bira dhaabbachuunis barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru.
Carraa nuti qabnu yookiin falmannee bilisoomuu yookiin tole jennee gabrummaa sirna mootii gonfoo fudhachuudha jedhan obbo Baqqalaan. Diina sitti dhufee waan inni ittiin sitti dhufeen dura dhaabbachuu qabnaa kan jedhan obbo Baqqalaan ofirraa ittisuun mirga sabni keenya qabudha jedhaniiru. Sinodoosiin Itoophiyaa xalayaa barreesseen Sinodoosii Tigraay dhiifama gaafatee akka deebi'anii waliin hojjetan gaafate. Sinodoosiin Tigraay deebii kenneen xalayicha fudhatama dhabsiiseera. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa dhibbana jeequmsa keessa isaatti uumameen gadda labsee kan jiru rakkoo karaa Sinodoosii Oromiyaa itti dhufe qolachuu fi fala kaa'uu dadhabee Sinodoosii Tigraay kan waggaa tokko dura Sinodoosii Itoophiyaa irraa adda ba'e waliin hojjechuuf waamicha dhiyeesseera. Xalayaan mallattoo Paatriyaarkii Sinodoosii Itoophiyaa Abuune Maatiyaas ofirraa qabu kun ammaan dura sababa warra siyaasaatiin hariiroon keenya adda citee ture amma garuu walii galtee araaraa qaama wal lolaa ture gidduutti bu'ee sababeeffachuudhaan deebinee waliin akka duraatti haa hojjennu kan jedhu of keessaa qaba. Gama Sinodoosii Tigraayiin deebiin kenname garuu xalayichi iyyuu sirna Sinodoosii kan eege miti jechuudhaan fudhatama dhabsiiseera. Sinodoosiin Tigraay ibsa dhiyeenya kenneenis dhimmi Sinodoosii Tigraay mariif kan dhiyaatu miti jechuudhaan murtii dabarsee jira. Sinodoosiin Tigraay Sinodoosii Itoophiyaatti akka hin deebine ejjennoo cimaa qaba jedhameera. Sinodoosiin Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti waggaa 2 gaggeeffamaa ture. Gaggeessitoonni amantichaa qaamaan dirree waraanaa irratti argamanii ilmaan Tigree irratti yakka duguuggaa sanyii gaggeessaa turuun isaanii ilmaan Tigree fi Sinodoosii Tigraay gaddisiisuun isaanii beekama. Dursaan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa Abbaa Saawuroos waan fedhes yoo ta'e kana booda of duuba deebi'uun hin jiru jedhan. Sinodoosii Oromiyaa dursuudhaan dureewwan amantaa Ortodoksii haaraaf muudama kan kennan Abbaa Saawuroos bakka hojii isaanii Walisootti yommuu deeman simannaan bal'aan magaalota adda addaa keessatti isaaniif taasifameera. Sagantaa simannaa kana irratti haasaa taasisaniin tarkaanfii Sinodoosiin Oromiyaa fudhatee seera qabeessa ta'uusaa ibsuudhaan akka saboonni adda addaa afaan isaaniitiin tajaajilaman gaaffii dhiyeessaa turanii deebii waan dhabaniif Sinodoosii haaraa kana akka labsan dubbatan. Sinodoosiin Itoophiyaa gaaffii isaan dhiyeessan moggaatti dhiisee maal na dhibdeedhaan ka'umsa murtoo keenyaaf sababni maal akka ta'e utuu nuun gaafatiin gara abaarsaatti ce'anii jechuudhaan himan. Seera mana amantaa keenyaa waan hin cabsineef abaarsi isaan nu abaaran fudhatama hin qabu jedhaniiru. Utuu saba biraarraa ta'ee koree dhaabanii jaarsummaa erganii rakkoo furuuf tattaafatu ture kan jedhan Abbaa Saawuroos ammaan booda duubatti hin deebinu jedhan. Nuti biyya namaa hin dhaqnee biyya keenya irratti afaanii fi aadaa keenyaan waaqeffachuun mirga keenya biyya keenya irratti gaggeessitoota amantii keenya muuddannee jechuun dubbatan. Oduun ammaaf qabanne kan haga ammaati chaanaalii YouTube keenyaa saabskraayib akka gootan gamanumaan isin affeerra.